Jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanalii koo gahaarra kan hojjennu hawaaja kana argitanii hawaaja ittoo diimaadhaa fi kan si'a qulleetii isaa si'a qopheessinu kan itti naqnudha kunidha. Anything wanta barbaree qabuudhaaf hin ta'a. Especially ittoo lukkuu yookiin ittoo daaqqoodhaa fi ittoo fooniidhaa fi waan barbaree qabuudhaa fi kan ta'udha. Egaa amma wanta na barbaachisu akka argitanitti qopheessee fideera. Wanta na barbaachisu kuni gurraattii baay'isnee gurraattii nu barbaachisaa gurraattii yookiin abusudaa gurraacha yookiin isa xiqqoo raasmudeedhanii isa kubbaayyaa 1/3 cup xinnoo ishee hin daballa. Akkasumas ogiyoo yookiin immoo kororimaa isa kubbaayyaa xinnoo ishee yookiin 1/4 cup godheera. Akkasumas jinjibila soofeetanii isas nan gogsaa murmureen fidee qullubbii adiis akkasii quncisee murmureen fidee egaa aaduudhaanii nan gogsaa aaduudhaanis gogsuu hin dandeessu oovanii keessa maashinii midhaan gogsu achi keessa keessanis gogsachuu hin dandeessu. Egaa gogsee fideeraa akka argitanitti egaa amma jiruu gara jiruutti aanutti hin deemaa. Maalan godhaa gurraattii yookiin xiqqoo raasmudii kana fi ogiyoo yookiin kororimaa isa xinnoo ishee ibidda irratti nan hammaca. Heeleerra godhee akka argitanitti hammacaan jira gurraattii yookiin xiqqoo raasmudii isa hammacaan jira yookiin abusudaa gurraacha. Egaa baay'ee hin ho'isnu xinnoom ishee akka fooliinsaa akka ba'uudhaaf duwwaa xinnoo ishee moqqa goonaa heeleema ho'aarratti gurraatticha fixeera. Amma ogiyoo yookiin kororimaa isa nan hammaca. Isa booddee egaa waan hundumaa waliin makaa. Egaa akka isiniin jedhetti gurraattii yookiin xiqqoo raasmudii xinnoo ishee nan caalsisaa. Hawaaja gara biraa garuu qixxeeman godha. Xinnoo ishee irraa xinneessee jechuudha. Abusudaa gurraattii yookiin abusudaa gurraacha xinnoo isheen baay'istu isa kaan immoo hin xinneessitu jechuudha. Isa booddee egaa maashinii kan itti hawaaja ittiin daakuudha kuni maashinii keessa gasheetanii sirriitti nan daakaa nan bulleessa. Isa booddee egaa dinbicharra godheetanii isa sirriitti hin daakamne nan qulqulleessaa. Egaa jalaan immoo waraqataan godhaa maaliif gaafa kaasnee xarmusii keessa si'a naqnu nutti salphata. Kanaaf waraqatarraan godhee
egaa sirriitti immoo kan hin daakamne deebisee immoo nan daakaa maashinii keessa naqee akkas godhee hunduma isaa daakeen fixa. Achi booddee qodaa akkas sirriitti cufamu achi keessa nan kaa erga achi keessan godhee booddee egaa ani hawaaja ala kaa'uun jaalladhu firiijii keessan kaa maaliif fooliin isaan bada jedhee wanta naamanuu fi firiijii keessan kaa achirratti egaa nan maxxansa maqaa isaa maxxanseetanii guyyaa immoo kan hojjedhee guyyaa isaa kan qopheesse irratti katabeetanii firiijii keessan kaa egaa kana fakkaataa hin jaallattu jedhee nan abdadhaa yoo jaallattanii nama gara biraadhaaf hin fayyada yoo jettanii sheerii naa godhaa laayikii naa tuqaa viidiyoo itti aanutti immoo amma olaa garrutti ulfaadhaa isiniin jedhaa baay.